وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبي أتمجد نجاجر تمبي نجا الحمد لله. وبلتي كينيا دكتور إفتوى يوم تقول تيو دكتور سي ماتة مي مالج تامالك سبرا كابدي مالك أكو مي ماتة مبي غلطو مي يا دعارين أياني أتيكاسا جرتو هون تجتا جرتو أنا دونا ما بونسودا سورا كي يكان إرجار توربي هولي mana ke jalatti ani akkuma beekamu hedduu miidiyaaleen fayyadamu yoo ergargee ture bilbila directii si dawwalee ture akkasuma immoo WhatsApp illeen viidiyoo ati hojjatte kana sirratti ergee dhimma kana yeroo ati gasti live seentuun dasi jala seenaa ture samoona kana gara torbee tokko caala maaliif waan kana qulqulleeffatuuf maaliif wanti ansiin jechuu barbaadu asirratti waan tokko hojiin isin hojjataa jirtan hojii dhugaatii hojii haqaati isin deeggara waan tokko wanta asirratti hubachuu qabdu isii tana ani kawal barree yoo gatti kaate gara waggaa 3-4ti ka addaan banne immoo gara waggaati haati dhimma as keessa jirti yoo soba ka jedhu taate narratti murteessuu dandeetti am bilbila gatii jijjiiradheef isiin awwaluu quban qam asirratti immoo wanti tokko waaqni akka yaadaatti ani suubachiisuu barbaadu sabummaadhaaf akkasuma oromummaadhaaf ijoollee keenya obboleewwan keenya gargaaruun kan keessirrii tahee jaarsaaf jaartii walitti araarsuu ni dandeessa dhimmi kiyyaa fi ka'isii dhimma jaarsaa fi jaartiiti akka nama jaarsaaf jaartiititti nama yeroo dheeraa wajjin jiraataa ture kijiba wallahi kijiba qur'aana rabbi qabadhee sini kakadha kijiba itti makii qur'aana rabbi suuraa mala gambadhee beeyta sagalee waa'ee jaarsaaf jaartii waa'ee hiruyyummaatu yoo bira qabaate yaa'ee wallahi iftu kan nu qabna nuti qabadde hay dhageeffadha ibso boleetti kan ibso barbaadu nuti abbaan dhimma tokko yoo ol baatan jechuudha himataa fi himatamaa wayita ol baatan inni waan fedhe haa jedhu abbaan himatu callisiitii wayita taraan keessi ga'e atillee hin jettu innillee isiillee haa waan fedhe jedhu soballeen si haa qabatu dhugallee haa jedhu yoo afaanitti ka deebiftan taate dhimma falmiiti miti dhimma haqa baasuti obsiiti yeroo taraa keessi ga'e deebistani amma booda namoonni jechoota akkana walitti ergina waan fedhaa jiru obboleessi keenya obboleettiin ta'e obsi yeroo taraan keessi ga'e akka amma jettu kana jettu innillee wayita isiin taraan isii jettu akka boodarratti wayita taraan isa ga'e deebisa yoo afaan isaati irratti afaan biraati irratti walii deebisan dhugalleen hin ba'u halmii biraakkas ta'e wanni bira dhufnuufuun jiru kaa wanni dubbiyyoo naafisii walirra deebisuu taate wanni obsi kaa jiraa jirra jiru jechuu obsi kaa yaadachiisaa jirra nama hundaa kun yaadachiisa si qofaa miti kan boruufis waan kana seenuuf deema waan ta'eef ammaanati qabxii kan kee waan dubbatu qabdu gabaabsi itti fufi ergasii immoo carraa nama biraatti wayita kenna wal eeggattan jechuu barbaadete garatooma tokkoffaa dhimma kana gara keessaatiin mube wannan dabalu ummata keenya nama kuma dhibba sagali waa'ee ijaazaa wayii wal buufachuuta jiraannaan haraama waan ta'eef haraamatti galuun barbaannu ani sosoftonni koo takkanettu badhaa warra jala jirtanu fixadhuu na caqasi kana carraan naaf kana fakkaatee hin fitanne na fitachiisaadha dubbannu kana booddee kanaaf ragaa yoo ka barbaadan taate nama biraallee isinii fiduu danda'a dhiyeenya kana ammoo Muhammad Gastii keetirratti yeroo hedduu argamaa ture Muhammadiinuu suuraa kiyyetti ergee Mubaarak yoo gatti kaate guyyaadhaan osoo sitti dawwalin ooleen beeku ganama tahee galgala tahee yoo ka yaadatu taate lakkoofsa kiyya dhumti 94 laaluu dandeetta na hubatta kanaan alastis immoo wanti akka ragaatitti sii fiduu ijoollee dhiiraa tahee ijoollee shamaraa tahee waa hunda akka ragaatitti sii kaa'uu danda'a garuu sagalee ka isiin naa ergite WhatsAppiidhaan deena kana urga waggaati ka addaan banne an silkii jijjiiree jira lakkoofsa siituun qabu lakkoofsan jijjiirre silkii jijjiire malee siimiin jijjiirre eedamoo dheengadda galgala naa ergite sagalee WhatsAppiidhaan haati as jirti yoo soba ka jedhu taate narratti haa murteessitu sagalee sanuun deebifneef sagaleen asiin dura isiin naa ergaa turte akka jirutti jira
isiniif erguu danda'a. Anis immoo waan isin jedhe isinii erguu danda'a. Garuu nama yeroo dheeraa waliin ture waan ta'eef waan kana gara keessaatti illee barbaadanii asirra illee barbaadanii isinii ibsuu danda'a.